Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كوجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله قرقارس ربي قداتين سجنتا قويا كميساك بني ديها النجر إيانو الحد دبر ديهاتيف مرتشيكا كينيا دقيفني ولترجان Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أبلو المسلمة دقيفتوتا هردفوتا تي في نور الهدى إيقتوتا دي بي ينا لدى جالالاتي في أكمسام ركتش سنة وهن دربكم أجرتنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديبسان إيانا تنتيسني تغمخي جيسي تكاو خراه واجرا أبا مرتيدا أكا أرماغديتي وبالله التوفيق. غافين دراه أرانتنا غافين بكرا رفتي وانما أجائب سيسو وانغرتي دير قمته ديرا في دردرا في الدبري خيسه بقتوني ورغرتي بيرا باتني كينيا جراتنو مصري أكمسن السودان أكمسن جيبوتي أكمسن أوغندا جنوب أفريقيا بكما جرتن شوفتي يا ورين بيرا باتني على جرتن ميغا فيتن دقي فدا إسنيف دوان دبدو غافتن كوني بكي إرا غافتو بكي إينا تنرى إرغي ركيتش سناتيف بيا كينيا الراي أكيدو إيتانكو يا جرخيني ميدقي فدا دبرا في دردري أني نما تكو خبي الرابها فتي بيا قرتي كينيا تنا خيس جرو ودومان أتي خيس جروتين ميج إيو تكاوت إقو تكتا أمرين سي أما تخود عفوريتين والبرني ميج إيون تن انتلابياتي ويولجولي بكتوتان دبني بكدا تناف جيتشا ولما قالتو ميج إيو تنا يرول إرتو ولين توريتين نمني تكوغا أكوما قرتي بكموتي نما تكو namni tokko haa gartee isaan lamaan jidduu wal qunnamteen haasawaa jiru wannichi boodaan dhufu waan rabbiin jibbu intala tana zinaatti dalage. Duuba tanaaf jecha guyyuu isitti hamtuu dalaguun kun keessa yaateetiin if dadhabee firraa boodattiin qaanya waayoo intalti tun ilmoo gara godhattees ittiin khasaaraa mee niqaa haa godhadhu je'eetiin وانين قرتي دي قوزينان تنفكنا إسيتي في قطاطة إسي ربي برقب دوانين دقوف جيتشا نخان سيقول أدان جي من تلاتنان قافا خانا أن نخانا قول أتشو خيم بربادونان جتي هممان قرتيك أراتي تيات مرادو إيقا كستاتي قافرة حالا خانا سيوى جنجراتشو هندن دو
intala takka taniin jaartii tiyya je'ee beeku karaa halaaleetiin firraa fuudhuu fedha akkam jetta. Deebisaan siidhaa yoo na dhiiftee dhalaa biraa hafuutu taate akkaan ibiddaan if gubu takkaahu if fannisu takka hallayyetti kaan if darbu beeki naan jette. Akkana jechuun sii kun duuba hedduu na yaachise. Duuba miciyyoon tuni akkuma waliin beeynutti isinillee beekuu baattan akka heera biyya Keeniyaatti intala takka tabana barnoota keessa jirtu fuudhuun wanjala guddaa takkaahu balleessaa guddootti ilaalama namni sun yoo ni dhalaa barnoota keessa jirtu ha fuudhute. Duuba tanaaf jecha yoon intala tana barbaadee warrilleen tole jee ha fuudhu ta'e ani zabxiyyaa seenuun kiyya beekamaadha. Tanaafu akkanuma wajjii wani naa beekuu qabdan ani miskiina gartee hudduun isaa duwwaadhaa kanammoo akka billaachaatti goblaadhaan goblaa isaa lamaaniin dhagaa uwwisuuti. Akka billaacha duubaan duuba billaachi ammoo akkasuma wajjiin goblaa lamaaniin dhagaa uwwisa. Tunis waan ajaa'ibaati. Tanaaf jecha ani waa takka illee hin qabu. Dhabarraa mataa kiyyallee madura if hin dandeenye nyaata faxararraa eegalee hiraa talaa kanaan. Warri keenya walumaa galli isaaniitu cuftiinu biyyattiin dhiisee biraa dhufe ani arrivijiidha biyya Keeniyaatiin jira. Mee kanaaf maal naa dhaamtanii ija. Yaa warreen gartee gurra qalbii qaawuu qabdan mee dhageeffadha. Yaa obboleessa keenya ta duraati. Dhugumatti ati wallaalaan ifirraanfattee yoo gaafii kana addaan naa baasaa dhugaa jirtu natti hima gaafattu taate siif himna gurra kee qoraafadhuutii asiqii dhageeffadhu. Ta duraati islaamummaa keessatti namni tokko fuudhee warra qabaachuu baatus nama guddaa tahuu intala isa xiqqoo takka fuudhaaf gaafachuun qaanyiin jiru shari'aa keessatti qaanyii miti. Akkuma san intalti takka gartee gurbaa tokko isiirra guddaadhaa jaalattee na fuudhi jechuun isirratti shari'aa keessatti eebii miti. Miciyyoon ati gartee intala amata 14 jettu gashantiidha. Dubra geesse waan joolle jennuun hin qabnu dardaruma jamti ka dhiiraatti. Ammoo eebiin gurguddoon gartee irrina eebiin guddina fokkina olii fafni fafaa olii fafa ati qabdu. Tokkoffa intala takka amata yeroo dheertuu wajjiin turtee zinaa wajjiin turtee oduu isii tanaa wajjiin guyyuma dura wal barattan niqaan si godha jettee keeysan barin oduu kaatee warra isaanii dheyxe isiin gaafatin gaafachuu dhabuun dogongora kee guddaa wallaala nama garsiisurraa. Oduu ganamaan waan kana gaafattu taate oduma waa takka ittiin seeniin hamtuu intala namaa takka hin fafeeysin heeraa fi seera biyya Keeniyaallee silaa baratti jechuudha. Mee intala tana diqqeenya isii kanaa wajjin yeroo isii tana qaraatirraa qarxam goote takkaahuu zinaatti dalaydu kana mee obboleettii teetiif maal yaadde takkaahuu bultii jaartee bultii qabdaa ilmoo teetiif maal yaadde duubaati. Takka lammeeysaa bakkarraa dhufte odoo beeytu waan dhufteef odoo beeytu ifirraanfattee saala kee kagartee sossoo'u kana eeysaaniin bakkatti godhaaf yaaduuf mataa kee kana if wallaaltee nama taate if wallaaltee miskiinummaa teetii fi ala jiraachuuf waa takkallee keeshaa dhabu sammuun tee duwwa garaan kee duwwa duubni kee duwwa kana cufa if wallaaluun kee irrina ati qabdurraa. Sadeeysa wallaalurraa olirraa intalti tuni ganamarraa intala warra tujjaaraati jechaa odoo beeytu ilmoo qananiin guddattee odoo beeytu miskiinummaa ta'e odoo beeytu
odoo intalti tun kaatee qaraatii siillee guuttatte akka gartee warri kunii intala tana sitti hin kennine sammuu keetii itti gahuu dhabuu dadhabuun kee wallaala nama agarsiisa. Maaliif intalti ammaan tana gartee umrii sii tanaa kaatee arra oduu qaraatii eebbifamte warra san dhequudhaaf maaliin dheeyxa? Mee intala san ati nyaattee dhuydee waan si duroomsu takka illee keeshaan qabne maqaa kamiin dheeyxee intala namaa gaafatta? Silaa wanni ati beekuu qabdu asirratti maali? Jecha rabbii tokko kan rabbiin qur'aana keessa dubbatee dhaamsa dhaame gartee dhiiraaf akkam jaa rabbiin a'uudhu billaahi mina shayxaani irrajiim وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله كرج ربين ورين قرتي خيشني ساني دوا خوان أبدتهم قبني مسكين وانياتي لقوهم قبني خايفين دندهن خرا قرتي سالسا إسا أوفن لبو سار ركا غاغا أمن جيسيني هم ربين اتواخني سببا قوليش الراكتي إفدنده لبو ساني إفهاك أبني هاجان چلني جربين سلا آية نخو سيغة لجيجو خلال ميساتي أكو مسان نبين كينيا عليه الصلاة والسلام نام صدر دراف نامن كيسة مالجان يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج رجف يا درجوتي نمني إسين رادن ديتيك أبدا خمن خريفة شودن ديسن خمسروفة شودن ديسن خلال ورخيسن تجاجلودن ديسن حتى التمن خيساو اللبوساني رتزنا سداتن حتى التمن دفاف وراجيشو نبين بكتنا تدامسنو دامي دوان علمنا ما إران فني ورين خانا خيست وان اتفودن قبني فعليه بالصوم جلا ومن لم يستطيع فعليه بالصوم نمني فودن دين آداب خيغو ديتي آداب خيغو دي لبو دوغاتهمي غاغا أمر لبو ختيغي سيتي انتلنا ما غاغا أمر رخيني توغو إسين غراغو دتجلا بدوف ديمتا آداب خيغو دي جيجو وبالي خيج ربين قلته wanni gartee hayaa addunyaa tanarra achi nu baasee nu miidheesseen aqliidha duuba. Aqliini ilmi namaa wayii dhaqqabuu dandeenya jechuudha. Duuba tanaaf jecha wanni sirra ture sa'aniin kun maaliifiin biyyarraa bahe sagaruma xiyyaa fi saala xiyya bakkatti godhuu fi nyaadhee dhugee udaanee fi caanee jiraachuufiin waan kana biyyarraa dhabee miskiinummaa qoonqoo garaatiifiin biyyaa bahe. سموتي خيس غرتي خانا خايو دبون ودو ربين قلته هلال ودو ربين قلته أكنا ننجو لبوتي سنتنا غرتي بل الإنسان على نفسه بصير عجابر لبون تيتوني إيجا أكلي سيخني أكلي تيتين سيتو القبيقا قبضوا تلتي سيانو يعني سيخني نمالفي سيفي فكاتا خيسين والرين بيرابهني وان إسام باس واللالني نياتا دوغاتو من أي سبولا أي سرفنا تمي وجد يمن تمي وجد إفنا ملي والرين يادك خيتي خانك أبنيف نام سلام ناف تدرى متى خيتي الرأي قلي ربي خيس أومي سودادو دد في وان أمان دورا دليدي جرتو تنا زنا انتلتنا وجين دليدي قرا خالق أخيتيت غرغلي توبة أرارا مغافت تك شرطين توبة ماليري تكفتي وان دوران دليدي في أرارا مربي غافتشو تلمي سارة نما همتو وجين دليدي خنا مكاسا في الرحيطي أكا تورا إني جرو الليمباني نما خنا رافقاتشو خسديسا نما وهما وان أكنا فكاتو رايس فقاتي وان أمان دورا سر دبرقرتي سيواتك وان ناتوان لقوان أفتون كبني سالو مخي بكتي قدون سياتي سون هقو تكالي سموتي خيسا دبو دا هل كان يقول يا خيست سمالو ماتو نكشي مالتو نخاسي مالتو وان كان النجيس ركو مالي جيتي إف كيس ديبي وان كان النران فتين تلمي سارة
hamma khaybii khusratti hajiratu ati nama fuudhaa ka godhatu miti nama lubbuu saatu hin dandahini ararraa eegalii lubbuu tee dhugaatti himiti rabbii keessa khawsi uume sodaadhu ifin rakkini ilmoo namaati sin rakkini lubbuu kee dhugaatti himi sadeessa intala tana suuraa silee jawwaala keessaa yoo qabaatte firra haqi تليفون سيتيس قبي جوال سنين ليو خبراك أباتو تاتي دربي هلا يدي مقافر الرهاك قند إسي إجانقرتو خيسا ديم بكسن الرافقات جوال خيجي جيري قسيل لي ركبي في الرهاك قند سن الراس بولوس ونسبت دامنو قند سن الرافقات نو قند براقلي رقوم سنين يوخا خرا ربي خي تيتي خديبي أو خبر بادو تاتي أفريسا متى خيخنا خيسا واني باسوك أبدو سموتي خيسا فوتي واني هلا يدربوك أبدو جتشا إسين سنجت تيونا إفتي إفين فنسا إفين قبا سلال جتشا خان هلا يدربي لقواج تين فكاتين تكيادين يون انت لثانا إيسا نمني فؤلن جرو تكسي هن أركالو لبوتي تن لقاتيمي واني قرتي ati mataa keessaa beekuu qabdu tasii dhaabnu ta irraanfachuu hin qabne mee oduun intala tana eegee darsii guuttatte mee aniin kun maqaa akkamiiniin dhaquu akkamiiniin warra isaanii dhaqee isi intala tana gaafadha isii dhaaqa intalti tuni ta duraa isii barattu lammeessaa isiidhaa warri isaanii tujjaara haala arra jirtu kana keessatti namni waan faxaruu hin qabne خوانو جوي جيرتون إنكمني خوجون سا دوبني سا دووادا انتلتنا بورون أدو خيه غافتي لبو سارت صداد إسا جيسون لبو تسباسون سرت صداتما تناف جيج ياد خيخنا إفجي جيري ربي خيخدو ميجي تكون سيادة جيسخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لبو ساتنا لغاته مؤلاف جيجة همرتي سارتي خطبتي دوبا مال جيجخوني رحم الله امرأ عرف قدر نفسي لا همرتي ركتبتي دي هقاني في واتك دلقو خو هقاني في واجد شوديم هقاني في واهي ما قلوا في ديم شوفاو إفلالي أنا وان كان دينديا وندخلنا والمدالتي نا والفكانا أسوم الراغور سفود تجيجو أتي سكسيتي وان دبر الراغور سفودو سأنا أكنا خرقو كنا غافتخون فرماتا بلتي جارو دا حق أني قد أتاجي إفكيس ديبي أرى الرأي قال لي وان نمين ما دامو سيد آمني ساقاليتنا هو يو اتداد ديبي دقي فردو أرتون سيخوتو ربين لالتكسي ده غافا ورزقي أركتتي أمني أورومو مليون صدوم كبدالا ركني تكونجرو إنو ما مسلمة برالي سيفودو فلان بنادا ربين أكرج علو سيهافلو سنجنة أتيز والدن ديسون إفغرغاري إيانا لما يساتي ميدك فدا خوني اللي غاري كيشوما سناتي أبليتين تهنيتك أكيتو تكينيانين بيجرى به دوبا ورخينا وجين بيجي فرنجي دادو في أسمتين برنوت خي يقول تدي دوبا سجتركان أرانتنا جي جرو خنا جي أمو إنتلتنا لا تكوان إيرا تفجج وان إيرا إرتني دلاف تفجج وان خيساهو هيرين إنتلا لا غنما يوم بلتين جار هيري نسي خطو جج ورخينا وجين بيجتنا خيستي يون هيرو مفدي أنا اللي وانين دندهون واباسون قبا قربان سن اللي واباسون قبا يو بيجتنا خيستي هيرو مجي دوبا نوتي واني نوتي أركان أكاد ركوتنا وجين واني يرو أمات أكونومين الدنيا خيسا بكدور هنجرف مي ملمال ناياد دنجيتي ورخينا غافت لجد تنتلتون انت العاقلاتي دوبا كستي warri keenya faagarra kaayanii mucaa tokko beena biyyatti deemi biyya dhaqiiti kasiiftee tokko laali kanaala gartee jiruu deemu kana namni kun as dhufee yoonii fi gartee
haala biyyaa baratee waa carraaqillee wal duskattanii wal gargaartan naan jaan. Kanarratti duuba nama isaan beekan tokko telefoona naa kennanii mee dhaggeeffadhaa dubbitan. Gaafa telefoona naa kennan duuba gurbaa kana bilbilee wajjin haasawee haasawni isaallee nama gammachiisaa suuraa isaallee naaf ergee suuraallee humaan jettu garuummoo wanni isarraa qalbii na cabse waan ajaa'ibaati. Maali duuba isiin bara oduma wajjin haasoynee egaa jennee waan fuudhaa kana haasoynuuti dhufuun oolu an jennaan waan ajaa'ibaa na gaafate. Kompuutara gartee yoo akka Ameerikaatti takka akka Awurooppaattis haa ta'u doolaara 4,000 3,500 haa ta'u akkuma san kophee ajaa'ibaa ta'u warri gartee biyya faranjii jirullee bitachuu qaanfatu kophee kanaa naa fidinaan jedhe waan biraallee tacinaa kaa'ee qaba. Duuba tanaafiin sanamtichi kun odoo nan beeyni waan humna kiyyaa oli intalti tun qabdi himuun qabdu intaltitu yoo dhufte an isii tahuu dhabuun mala isiin naa laal isiin naa tahuu dhabuun mala odoo miizaanarran keenya horii kanaa na gaafatu yoo walit dhufnees namni kun waan biraan na gaafata je'eetiin dubbiin tuni akka hangaan sadarkaa isarraa if duuba deebi'uu takka gahe garuutu immoo akkuma dhagahaniin dhagaa darbatanillee bootaa laalanii fi mee karaa daandii nuural hudaa kanaan akkan gartee waan dandeeyamuun faagarra na keessan je'eetiin dhufee dubbiin tiyya rakkoon tanaa maal naan jettanii jetti obboleettiin teenya. Yaa intala teenya ta duraati akka ji'u rabbiin qura'aana isaa keessatti balil insaanuu calaa nafsii basiira. Ilmi namaa tokko rabbiin eega sammuu kenneef waan isaa tolu kan tolle ijaabita mirgasaa dura booda isaa laalee itti gahu akka dandeeyuuf rabbiin aqlii kenneef ilma namaa. Garuutu ati heerumaaf yaadduun intalti dhalaa takka umriin nukutti akka dhiiraatii miti dhalaan takka ama 35 irraa hanga ama 45 booda hamma itti ilmoo argattu rabbumaa beeka hiriyaan tiyya gartee gaacinaa tokkoon qaraatee keessattiin fixe jettee akkuma sana as gara galtee yoom biyya tana keessattiin bultii jaara je kana fuudhu kunis waa hedduudhaatu rakkoon isa eeggataa wal beeynaa kiraa manaatiin masruufaan waan nama dadhabsiisaa jira tanaaf jecha deemee ala baheetiin fuudha jettee heeruma jettee warra keessaniin wal mari'achuun kee akkuma san ammallee sababaa kanaaf jecha odumachi jirtuu gurbaa kana dubbiftee haasawa isaatii fi sammuu isaatii fi yaada isaa firraa baruun akkuma san ammallee jirjiruu dhabuun faaruu warri keessan gurbaa si himan kanarratti guuttachuu dhabuun deemeetiin dhaqee gurbaa kana gartee laalee sammuu isaatii fi yaada isaa dhugumaan keessa bara jettee yaaduu keetiif wanni kun waan rabbiin jaalatu waan namallee gammachiisu waan boodettillee sheenaan qabne waan namni waan kana dhagahelleen akka gaariitti sirraa gammadu garuu akka obboleeyyan keetiitti wanni siin jennu ammoo waan gurbaan kun hogga haasoytu odoo si tanaafuu akka ati gartee isaaf taatuu fi akka inni sii ta'u odoon beeni hawaanaa fi isiin jiru akka dhaamsa obbolummaattis wanni si yaannu laaptoofi fi kophee miti laaptoofi fi kophee millee suwaa kalleef wajjin fuudhin hadiyya jettee suwaa kalleef ijji wajjin fuudhin maaliif waan boru sitti dhufu gurbaan arra gartee siffaarsan warri keessan siffaarsan kuni isa beekan malee waan isa duuba jirus quban qaban dhalaa wajji hidhannaa qabu ta'uu sin beekan namni har tokkotti karaa hedduun bultiif jaara fuudhee bultii qabaatullee arra namni magriiba booda gabbaheessa ishaa'ii booda galfata sadarkaa durii miti bultii warraa qabaachuudhaan mala. Atiin tuni dhayxee isaaf tahuu dhabuun mala namni cuftinuu kaayoo gurbaan hogga fuudhu intaltee hogga heerumtu odoon heerumneen duratti kaayoo qabdi gurbaa kanaa waan ja'amu jira innilleen yookiin diimtuu luuccaa kaarruu maarree itti dhiisi gaafirra waa hedduudha wanni gartee egaa irra hedduun dhiirtii wallaaltuun diinirraa humaan beeni sammuu sii keessa kaayyattu duuba tanaaf jecha hoggaa dhayxollee yoo waan san si gaafate lakki waa hunda dura mataa kiyyaa dura hadiyyaadhaan mataa kiyya sii fide lallal mataa kiyya sii fide hay anaan hin gayattu ani sin quubsu ji'i dhugaattii
gaafana ati walii gallee anaaf taatee anilleen siif ta'e mataan kiyyaa'u keeti waan biraata barbaaddu cuftinu keeshini kiyya keesha keetilleen kiyya as taa'ee si ergisiisuu hin dandeenya karaa kaargootiin achi dhaqee si erguu hin dandeenya rabbiin nu laaffisee na wajjin deemuu keetillee ni mala tanaafin dhiisee dhooguma jirtu takka gartee addaan ittiin maaliif arra waan kana gootee gurbaan kuyyoonii fi waan sirifachiisaa gartee kadhiiftu taate waan fiddeef san naa kenni jechuun si dhibdiise rakkitee takkitti tana beekee akkuma san wanni gartee sirra jiru duuba gurbaa kana gartee wajjin gatteessee hagam takka rabbi sodaata hagam takka diin qabaa shanyummaa fi gosummaa fi uumaa fi aangoo fi waa cufarra diin saatillee firraa laaluun sirratti haa jiraatu maaliif bultii ijaaruun haadha abbaa gurbaa haadha abbaa intalaa laaltu sumaa fi isa laalti hoggachi dheeyte immoo wanni ati gartee qalbitti yaadiin si mul'achuun mala gurbaa kanaan adda haftanii kabiraa ka isarra caalu argachuun mala dheeyxee hogga dheeyxee boodaan wajji taa'i warra keessan nama fira keessanii kabiyya jiru warra keessanirraa fudhu achi dhufee si haa laalu isaa wajji taa'i talammee isaa wajjin ganda keessa hotti shaahidunaa maali jettee wajjin deemii waan si mudataa hin beektu arraa karaa hedduun namni dogongora keessa nama naqa tasadee isaadhaa wanni si dhaamnu yeroo biyya deemtu odoo Awurooppaa keessa Ameerikaa keessaa hin baane wakaalaa fudhu abbaa keetirraa abbaan kee nama tokko gartee habeeku biyyatti safaraa Itoophiyaa dhaqee abaluu kana laal ani abaluu nama intaltiiti abaluu jette maqaan dhawin akkan intalaatii akka abaluu fuudhu ni si wakkaladhe nama tokkoof jette yeroo katabdu gurbaa maqaan dhawin ani abaluu nama intaltiiti jaalatti isiif tahe akka heerumtu an nama san wakkaladhe takkaayuu yoo dandeemu taate eegachi geeyse nama walii galtan san waraqaa achirraa wukilinna haasii erganii hatattamaan karaa DHLtiin illee guyyaa tokko keessa dhufti safaraa Itoophiyaa irraa baasanii akkuma san safaraa gartee Ameerikaa irraa illee bahanii sumudaan dhawanii waanuma xiqqoodha wanni kafaltu wanni kun hoggaachi dheeyte akka gurbaa wajjiin heerumtu kun heeraa seera wal fuuti boodallee akka fuudhuu dandeessu akka mallee yoo si haade gurbaa kana iyyannaatti godhuu dandeessu akkanumatti khabiiraa fi yookiin sheeka mana yaamtiin kaa'ifin godhin wanni gartee nuti sirratti jabeessinu tana duba tanaaf jecha dhumarratti waa hunda dura rabbii keetiin marihachuun yoo gurbaan kun khayrii si qabaate istikhaara rakaa lama salaati yaa rabbii gurbaa kana khayrii walii qabaanne waliin nuu fidi laafinaan yoo duniyaa fi akhirati toltunaan qabaanne yaa rabbii khiyyanarraa hambisii ji'iti rabbii kee kadhadhu akharaa irra caaluu rabbiin si haafiluu sin jennaa intalateenya. مما خرات الدجا جاللاتي ديبنا دقي فدا ورين الدجا جاللا أكم جاء وبليس خيني تكو دقي فدا أنا بيجي سعودي خيسانتا جارتين تيامو بيجي جرتي جارتين تيجتوني انت الحالة همتو حالة سيرة نم تكو جول انتاتو ورخينيا في خيساه وبليتي تيا وبليس خيا وجين إدو ساني مشكلات جير هل كني بويا هوغان تلتو يادي في حالة خانة في الرئيس جين سبو تساني قوفا غرتي لالتمالي إسام ما كس نقودن إسام ما لكس نقودن جتي وين أنجيون كان بدي في التنفرد وما أجائباتي جيتش خيتيس أكنو مدو بينا ما فودتني بل ليس سيك أبانا من جيتشولي سوار رب جالني هاتا أمي ولما قالتو هماناتي قوتن hoggaawwan kanaan dhiisuun akkanaan jetti duuba tanaa jecha intalti tuni wahuman jirre cufatti guddiftee aarti akkuma san ammallee nama gartee sodaa rabbii hedduun qabne diinsii keessatti illee sodaa rabbii hin qabdu
إنما ورا خين يديسي ورا سانيتي وجه اللي ولنتاتو انت لتنا نمني قرتي إسي قدسي أكودا أكون نما قدسون أي بيدا ففا وتكلب اللي سانكبتو مي ونمان أتفيتو نمرتو مالي مينو تيمي أني وقبابنان الربي يسعودي خيستيني دا خيسي جرا أسر ديمود أسن دندهو أمون نسين الرابا بربادو تدرا دعائنا فقودا خنبودا مالنا دامتني نسين الرابا بربادا قفا قبابنان تدراتي في سيفي فكاتا خيتيف أكار ماغدي دي بسا خيستي ربي سيديف كدن يا أبا ليس خي تدراتي سيفي وبلوان كينيا ورين قرتي أرمانا زبت يا خيسي جران رياض جراتنو جيزان نجران بكم فدن هاجراتنو ربي تكوتشا إسان فكدن ربي إسان هافورو ركو جيران كان خيسا وانغرتي إسان بياباسيس إفهابيسيسو أكو مسان أمالي ورغرتي زبطياتنا خيستي غرصة فؤلتي قراتي كورسي داتين أسكيستي سموساني خبجا بيتنا بيتي فيك أبدوفي تكيني بيتنا ماك أبدوس ورخنا الرابرتو سيفي فكاتا خيتوفا رب إسن الرها إسن هاقولو إسن تفاو أكو مسنا أمالي نمني توكو خرا هيرا سيرا رعالات على بهون ربي ندوركي يوتنا خيست ركون مدتي غارة خيست دون باري ردون أدو رب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ننجو هيرا سيرا جيتش ربي خنا الرتر كان فني يرفنو غاغا أمر لبوتين يفنو نوتو البوتين يفكني والربيخو خنا الراغور فمو ربي إسن هاقول أكو مثلا آية برا خيسة ربين ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نمني تكو إرادة لام بيجر به غار خنا خيس والله وان نمري فتشو سوغا همان دوتي دعاء لي فكني دلام فنوغا دوئي وان نمري فتشيسو نمني ريفا خنا لالي قبان تركان فتي برخوتا نفسي ملي ليسي أكوان دريك ياما جرانيد هل خنين غرتي كانت أرانتن هيدا خيسة جران شفتنو وان دبر خنرا غرصة فؤلتني أكا خرابي ينما بي في الرحم باني أكا غرتي وني راكون أراد وفتيتون كورسي إساني فتاتو أكو مسن ورين أمتا كاناتف غرغار ستحني بيجراباسن ربي ساني هاسودات أكو مسن هذا أبان وريد غرغرو فاجرجن قديبوتا غرغري في سنجي غدو في جرجن انت لا فدا ربو بإسان أمي هاسوداتني ميغا انت لنما تجارتي سيدا أسجيرو تاغرتي مدران هيرومين والله خراخنا ففيسني ديك آلا قدني سيقالي يوني فين نوجين تيفن سينفون سين أجيسة فتفاجني دوبا معسيا أكنات هدوم مغتيتو وانا كنا ركنا خنا اللي معسيا في دي وروان دبر الرا قرصة فدتو ربي إسن هاقول أمو حالها من يجارتي خيتي تيفي أكو مسان جارتي تيتي أكو مسان قرتي ديكينيا دين دبو سيدا خوني وايرون سيدا برتي ونسر راها في جنا مرة هوغا فوتوسن ودومة مخيتي في نمدين كابوتات إسي دين ميزان الرخيسيتي هوغو مسنو لالتي فوتا إيغا غرتي رون كنتي عران تنزبت إياسينتي ودو أتي على دقيتو سماتو بيخا حالها من يسيتي في دين سيتيس الرومان تنبرت يجو تلمي سادا ودو ديني غرتي رقوبة إسلام من خسيات شفتو تاتي ودوني في انت لتنا قلتي وجين هنجارين خنا في التججو سديسا أمو إن جارتين تي ورا خيسني وجي والدبون ورا سانيتي وجي والدبون إن تلتانا قرتي أكو دا قدي سججون تدراتي رب الراقان فدو أكو نما قدي سون سبلي ناميتي ودو إن تلتيتون إرينك أباتي أتون فوتو قدرا يو إرينك أباتي من ديسن تلمي سادا ركنا قرتي خرا ورا سانيتي وجي والنتاني وان سلال لخيسن قلين ورا ساني خيسين الرادلتي إرينك أباتوس إسانو مفديسي أمو تقرتي ورا خينيا وبليان كيا في خنا وجين ورا خينيا والنتاني دا تدراتي سيفي فكاتا خيتيف وندهم نوف ورين جارتي ورا ساني برديفت ربو ما توكو اسينو مسدادا ربو ما توكو اسينو مسدادا جارتين تيسن واني ورا خيسن برجرتون هوغو تك غمبچون قبتو هوغو تك راحان قبتو
toltuun jaartiin ta'ee dalaydu cufti warra keessan biratti hamtuu taate mul'atti. Yoo nammoo dubbiftallee waan biraatu si gaha. Meeqa garree hagartee ilma isaaniitiif mana sii dhaynee laallee firaasha jalaa keniina akkana agarre keniina ilmoo nama masheensu jaanii waan intalti tun hojjettuun beeku janii ha dubbii tana fuudhee abbaan kiyya kijibu haati tiyyan kijibdu ji'ee hiikee meeqa garree duuba haganaa dubbiin tun kijiba ta'uudhaaf jiraattu. Garuutu haadha abbaan keetis malee kaami ilma namaatiin ni kijiban ni soban. Kanam ilmi nama tokko kan irina hin qabne hin jiru. Sanaafu intala takka gartee isii miidhuu fi isii arrabsuu fi isii diqqeessuu fi akkuma sanii akka jarjaruurraa lubbuu keetiif rahmata godhi waan kanarraa soota jedhu. Tana gabaabinumaan wanni gartee nuti siif dhabu. Jaartii tee tana miizaanarra kaayi bitaa mirgaa laal haala gaafa duraa odoo biyyarraan bahinii fi eega biraa deemte haala akkam jirtii miizaanarra kaayiiti matuma keetiin irina isin qabdus laali taakka. Lammeessa odoo namni alarraa sinqeessu abbaa keetiif haadhatee maan taane jajjartee intala namaarratti hin bobbayin. Dura dubbii tana cimsiifadhuuti namoota rabbi sodaatu khabiraat karaa warra isaaniitiin haa ta'u haala isin itti jirtu keessa bari. Sadeessa jaartii ta'e isii duuba teeyse eeysa olti eeysa bulti eenyu wajji deemte eenyu isii bira dhufaa umurri kanaa kun cuftinuu waan rabbiin hin jaalanne karaa aqlii deemi. Afreessa yoo jaartii ta'e dhuguma saniin waan jibbiturraa qabaatte toltuu yaaddee fi duraan dadhabdu taate maaliif if rakkita maaliif isiillee rakkita gadhiisi hiikaa takka gadhiisi hiikaa takka ittiin guyyaa 9 baate 3 qabdi haga kana keessatti yoo isiin dogongora qabaattee dhuguma saniin fidha geessee na deebisi jette odoo baatiin 3 dhumne deebisuudha dandeessa akkuma sanillee atilleen baatii 3 kana keessatti akkuma rabbiin la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amraa juutti yoo waasi keessa dhufan deeffachuudha dandeessa. Garuutu namni gartee lama walitti dhufee takkaa gammachuu wajjin jiraachuun yoo wal dhiban mataa addaan qabachuudhaatu fiinxeedha. Akhiraa fi odoon balleeysine rabbi kee sodaadhu rabbis kadhadhu negayaan si baasee isiillee qaceelchee walitti rabbiin isin haa fiduu isin jedhe. Riqicha sunnaa halammeeysaatii mee dhageeffadhaa obbolowwan. Obboleeytiin teenyaa takka akka jettu. Hiree gaariin qaba abbaan mana kiyyaa kuni nama beekaadhaa nama waa barsiisuu jette. Alhamdulillah kan rabbiin sii kenne jaarsa waa beekuu waa barsiisu. Akkasuma rabbiin haa godhu dhugaadhaan. Duuba rakkoon ta'e ganama akkasii taate maalire? Gabaabinumaan nama kana silkii gubba wal baranneetiin jaaladhee na fuudhi je'eeni innilleen siin fuudha jennee wal taane akkasinni haa wal godhanne eeganii haa godhanne baatii 5 addaan teenye achi boodaan akkasitti anilleen bakka dalagaatiin jira bu'ee guyyaa 10 akkana 15 aruuza teenye rabbiif galanni haa ga'u bakka tana geenye nulleen rabbiif gartee alhamdulillah jennee isin wajjin shakkarra ka halaali rabbii walitti isin fide garuutu rakkoon abbaa mana kiyyaa kuni waan ajaa'ibaatiin irratti arkee jette. Wanni irratti arkee gaaf tokko dhibamni natti dhufeetiin akumattiif shakkee abbaa mana kiyyaatiin mustashfaan dhaqa je'ee deemee hoggaa mustashfaa dhaqu duuba garaa qabdaa naan jedhan. Akkasittiin silkii dhawee akkana naan jedhan je'ee abbaa mana kiyyaa kanuma nama barsiisu kaniin gartee nama beeka je'ee beeku kana itti himnaan waan naan jee dhageessu mee maaluma jee. Hatattamaan waan garaasa jiru sanfirraa baasi. Akkana tole jeetumaan itti hiise garuu doktorri dawaa naa katabee dawaa fudhee mana galee eegaan mana galeen boodatti abbaa mana kiyyaa kana wajjin gattaa'e sammoo reefoonni kanan naan jette san ilmoo san baaseen tuni dhuga moo kijiba eekaa dhuga. Maaliif na fuutere laan hin fedhu amma ilmoo akkam feetere wanni ani fedhu odoo ati ilmoon qabnetti biyya si geesseetiin aruuza godhachuu fedha. Duuba ilmoo qabaannee yoonii fi kaanee hafla aruuzaa godhanne
rakkoon jirtu bakka tarratti ka ilmootee nyatanaatu aruusa kana balleessamu irrinaan nutti dhufamu cinqiin bakka tana jirtu maali laa ani waan akkasii hin fedhu si ilmoo qabu takka jaartii gartee ilmoo qabduuf aruusa godhe naan jedhanii hin fedhu kana duba akkam feetare lakki tanumaan sin jetana tanumaan yaadumaan si kenne kana wanni ani fedhu yaanni kiyya duba tanaa wajjin jettee obbaliitiin teenya obbo gurbaan kun akkaan duraan yaadeemii nama haalan qabnee karaa cufattillee yoo mustashfaa dhaqellee ifumaafin if geessaa waan saatiin na wal'aanu haa ta'u immoo mee gama keetirraa namni kun nama akkanaati dhaamsa maal naa dhaamtanii jettee obbaliitiin teenya dur dhaggeeffadhu siif himnaa obbaliitii teenya ta duraati rabbiif galanni haa gahu kan rabbiin nama jaarsa gartee beekumsa qabu hawaa nama barsiisuu rabbiin sii kenne ammoo jaarsi kee irrina qabaa hajettu irrin namni cuftini qabaa waan immoo yoo irrinni gartee iimaanaa fi islaamummaa keessatti khasaaraa beekadhu irrina namuuni qaba irrina kijibaa haa ta'u irrina sobaa haa ta'u ni argamte akkatti argamtullee irrinni immoo iimaanaa fi gartee islaamummaa keessa dhufu khasaaraa guddoo ammoo laal abbaa mana kiyyaa kun ilmoo dhaluun fedhu hajettu mee duuba maaliif si fuudhe siin jenname wannummaan namtichi kun si fuudheef maali wanni si fuudheef si nyaachisee si obaasee sirraa dhiqee si gabbisee booda si qalachuu fi ati re'eedha ati horii maaliif si fuudhe waan si fuudheef kana maaliif wallaale wanni ati mana isaa dhufteef jaartiin tiyyatuuni wanni mana kiyya dhufteef waan warra isaanii biraan arkanne barbaada dhufte suni maali dhiira qananiite ilmoo arkachuu nyaataa dhugaatiif uffatan dhabne jechuu duuba obbaliitii teenya odoo dhuguma kanaan gartee abbaan mana keetiin namuma ilmii rabbii beeku tahe nama gartee bu'aa ilma nama ilmoo dhaluun bu'aa qabdu ka beeku tahe odoo dhuguma saniin wanni gartee rabbiin ilmoo dhaliinsa karaa godheef fuune ilmoo dhadhaluu wanni karaa godheef maaliif tokkichummaa isaa dhugoomsine ilma rabbi isaan abbadu akkuma san dachii tana jijjiiru dachii tana jiraachisu akkuma san cifraa nabii Muhammad heddummeessu guyyaa boru warreen nabii rabbi ittiin dhaadatu sanamtichi kun duuba kasi fuudhu kuni warra gartee nabii rabbi isaaniin dhaadatu san keessa tahuu ila hamma sadarkaa kanatti inni wallaalaadha duuba dhuguma sani yoo jennu taate abbaan mana keeti irrina iimaanaatii fi irrina ilmiillee qaba ati immoo abbaan mana keeysaa maalifi odoo dhuguma sanii diin rabbi dhuguma saniin ka beeku ta'e jecha rabbii isaaf gala wa idha almaw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ilmoo firraa baasi siin juutana aayata kanaatu isa gorsa duuba ilmoo firraa baasi abadan namni caalimaa isi namaan hin jiru kanaaf warreen gartee waan akkanaa irratti wal jeynoomsee ilmoo baasu akka gartee keeysaahuu ilmoon eega ruuxiin itti afumamte akka kaffaaraan isaan irra jirtu soommana baatii lama akka mallee diyaan isaan irra jirtu tahuu dhabeekan kan akkan irraan fedhe islaamummaan kanatti nama dhachachuu islaamummaan kana haraam goote ammoo ta gurbaa waan nama ajaa'ibsiisurraa nama diini namtichummaan ati jettuun kuni gaafaan biyya dhaqeen aruuza godhaa aruuza eenyu godhata dhiiroo inni aruuza yahudaa fi nasaaraati warreen amma saddeebboota kafaranjiidhaa waan dabre yaadachuudhaaf godhatan kana hal namtichummaan muslima jennu tokko kabee haadha jiru kabee kaafirraa dhiisi muslimnilleen jaahilli keenya kaaffatulleen intala takka tabutee arra isa bira jirtu ni khaanaa godhaa jaa malee haflaaleen isa yaachiftu maaliif haflaan dirqamaa miti akkuma sana ammallee eega bultii takka jaaranii ilmoo argatan odoo ilmoon arkachuu baattu waliimaan odoo ra'eetii takkaan illee akkuma nabiin keenya jedhe alayhi salaatu wassalaam awliin boloo bishaatiin ra'eetii takkaan haa ta'u ni gahe sunuu gaafa mire guyyaa ni kaan godhamu tanamma abbaan mana keetii siin juhun
توان دين الرهيل لي فقوتي وان إسلام ما الرهيل لي فقوتي تدرا دام سيسا دام يا أبا ليس خي يو وان جارتين تي خسين جتو خان خقاباتو تاتي نما وابيخو خمتعلمتاتو تاتي ربي سؤومي صدات قرر علماء بالليسين قرر وان نما قرتي دين نما برسيسون بريس هنففيسين دين كي ميلان خبين إرن ديمين دان دين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرتي قرتي جرات شوتوري تن صحابان إرتي ديماتورن دان دي تنك أبدوتي انت لتنا يو دقومان خقرتي جارتم خفوتي تاتي اللي الرقين خبجا خني في انت لجبي فد يوم مو خسين تين تاتي ايغرا قوفتي ديك إفتي إستك أنانيتي بودان خقرتي تبرا تندر اللفخاية خيرات تاتي مرقسي خنف خبجا سي ايغي أكم ربي فإمساكم بمعروف أو تسريع بإحسان يوال تاتن قمتشو وجيرادنا يوال إبدن متى أدان قبضنا أكم ربي جود الموتنا نماتنا هيركين ربي خيسو دوات نسنجن أما أباليتي تنين حمد دي ستي أتقام خيتي هنجر جرين يونم تجهون خا خنفينته warra keeysanin gahe namtichi kun anarra gartee yoon hiree tana dabarsee ilmoo ofirraa baasu aadaa godhe boru gartee masheenuu kiyyaan mala jiruun tiyyanna dabarti gurbaan kuni yoo gartee bultii na wajjiin fadhu taate na dhagee hajii warra keeysanitti himi ilmoon fadhuu kana yoo haju'u ta'e guyyaa deebisaa kana dhageeyserraa qurxiinatti himi yaada keejii gaafadhu فسخي بربادي اسمه هم قافتين فسخي بربادي ندنديس فسخي الراس برس بافتشو دنديس ربين أكرج على سهافلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ما شاء الله شك كينيا كبجما بجالة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسين الرجالة بكم سرهم بكم سسني هذا بلو سنين جن كوبيني تيانتو غاتشن إسلامات غاتشن ججبا وفي الاتفنو خرالا فائرني ولنبرسي فنو. As I said, that when the campaign is done, we should see to it that qabxiin saddeetaffaan muslimuun dikaayoo kanaaf gumaacha taasisuu qaba. waan danda'uun bira dhaabbachuu qaba yoo dureessa ta'e maallaqa guddaa kennuu qaba yoo hiyyeessa ta'e illee maallaqni kiyya xiqqoon maal fayyaddi jechuu hin qabu sababni isaa rabbi nama tokko dandeettii doolaara miiliyoona 10 sadaqatuu kennee namni sun miiliyoona takka qofa yoo sadaqate akkasuma rabbi nama tokko dandeettii doolaara 10 sadaqatuu kennee namni sun yoo doolaara 20 sadaqate hiyyeessi doolaara 10 sadaqate kun dureessa miiliyoona tokko kenne caalaa sawaaba dachaadhaan argata rabbi dandeettii sii kenne ilaala sanirratti hundaa'a kanaafuu dhibbeentaa keessaa kennametu hanga kenname caalaa ajrii qabaata rabbi dandeettii dhaamsa kana namoota miiliyoona tokkoof dabarsuudhaa kenneefi inni ammoo nama 500 qofatti yoo dabarse gama biraatiin rabbi dandeettii dhaamsa nama 100tti dabarsuu sii kennee ati ammoo yoo nama 200tti dabarsite sawaabni ati argattu sawaaba nama kaanii caala kanaafuu gumaacha godhuu dandeessu hunda hiriira mormii tahus sagantaa qopheessuu tahus beeksisa maxxansuu tahus gama hundaan waan humna keetii gumaachi dalagaa dalaydu waan humna keetiitiin dalagi yoo xiqqaate maallaqa cinqaa hedduun argatte waan kanaaf gumaachuun kee akka miirri hawaasummaa sitti dhagaamu si taasisa dalagaawwan kanniin tartiiba namni aadiin dalaguu danda'uun dhiheessaa jira itti aansuun dalagaa tarii namni hundi dalaguun itti ulfaatutti cehi kanaafuu qabxiilee jalqabaa 8 kanniiniin walqabatee muslimni hundi irratti hirmaatuu ni danda'a tokkoffaan wanti dalagame kun dogongora tahuu isaa beekuu fi mormuudha lammaffaan miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuun hanga danda'aniin dhaamsa dabarsuudha
sadaffaan paamfileetota barreeffamoota seenaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti barreeffaman facaasuudha. Afraffaan rakkoo mudate kana namoota bebeekamoo tahaniin gahuudha. Shanaffaan taappeellaawwan gurguddaa magaalota gurguddoo keessatti jechoota nabiyyii keenya jaalatamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii waan namoonni muslima hin ta'in waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan dubbii namoota bebeekamoo akkaataa isaan nabiyyii sallallahu alaihi wasallam faarsan kan ibsu maxxansuudha. Qabxiin jahaffaan hiriira mormii kan nagayaa qopheessuudha. Dalagaan torbaffaan meeshaalee biyya dhimma kana keessatti hirmaaterra gura kaayuudha. Dalagaan saddeetaffaan muslimni hundi duula kanaaf gumaacha taasisuu qaba kan jedhuudha. Waanuma danda'uun jechuudha. Maqaballeessii taasifamee fi nama waan kana godhe irratti hundaa'ee dalagaawwan 15 kunniin garaagarummaa qabaatuu danda'u. Qabxiin saglaffaan yookaan dalagaan saglaffaan miidiyaalee ijoo ta'anitti fayyadamnee mormii keenya ibsachuu qabna. Maqaballeessii haala kanaan godhame kana gaazexaa irratti, barruu irratti, chaanaalii saatalaayitii irratti mormuu qabna. Namni hundi barruu irratti, gaazexaa irratti akkasumas saatalaayitii irratti yaada isaa dhiyeeffachuu hin danda'u. Kanaafuu namni dandeettii waa barreessuudhaa kenname dandeettii san fayyadamee gaazexaa fi barruudhaaf barreeffama dhiyeessuu qaba. Gaafii fi deebisaa chaanaala irratti dhiyeessuu ni danda'a. Chaanaloota oduu irratti haasawa dhiyeessuu danda'a. Miidiyaalee ijoo tahan hanga danda'ameen itti fayyadamuu qabna. Musliimoonni miidiyaa gurguddaa qaban dhaamsi kun dabarfamuu isaa mirkaneeffachuu qaban. Mormii taasifamus miidiyaalee irratti dhiyeessuu qaban. Barruu tahus, gaazexaa tahus, tamsaasa reediyoo tahus, tamsaasa televezyiinii irratti dhaamsa kana hanga dandeenyeen faffacaasuu danda'uu qabna. Haala saniin dhaamsi kun addunyaa guutuu dhaqqabuu danda'a. Dalagaan kurnaffaan maqaballeessii godhame kanarratti himannaa addaa mana murtiitti dhiyeeffachuu qabna. Namni tokko yoo nabiyyi arrabse yookaan namni tokko islaamummaa maqaa xureesse garee abukaatotaa qopheessuu qabna. Gareen abukaatotaa kun kan haala dhimmi kun mana murtiitti itti dhiyaatu sirritti beekan tahuu qabu. Gocha raawwatame irratti hundaa'ee arraba nabiyyii keenya jaalatamaa arrabsan irratti hundaa'ee mana murtii fudhatama qabutti himannaa dhiyeeffatuu qabna. Akkuma beekamu yeroo warri Deenmaark kaartuun tolche sanitti abukaatotni muslimaa ja'an majjii bara 2006 himannaa bananii turan. Gochaan sun fulbaana bara 2005 raawwatame. Jalqaba irratti ambaasaaddarri biyya muslimaa tokko wayita mootummaa Deenmaark dhaqee dubbisu warri Deenmaark dhimma san humattuu hin lakkoofne ture. Itti aansu musliimoonni himannaa banan. Haa ta'u malee manni murtiitis wanti kun mirga dubbachuuti waan ta'eef hayyamamaadha jedhe. Kun waan nama qaanfachiisaati. Maqaa mirga dubbachuutiin amantii tokko arrabsuun akkamitti hayyamama? Pirezidaantiin Faransaay Maakroon dubbii wal fakkaatu dubbate. Mirga dubbachuu keessatti amantii tokko arrabsuun hayyamamaadha jedhe. Dubbii kana amantuu? Amantii arrabsuu inni munaafiqa guddicha dachii tanaati. Guyyaa muraasa dura wayita Pirezidaant Erdogaan Pirezidaant Maakroon dubbii fokkataa nabiyyii fi islaamummaa irratti waan dubbateef mana yaalaa dhaqee sammuu laalamuu qaba jedhe. Pirezidaantiin Turkiyaa Pirezidaant Erdogaan namichi sammuun isaa laalamuu qaba jedhe. Yeroo san Maakroon ergamaa Faransaay kan Turkiyaa jiru gara biyyaatti deebise. Ambaasaadara Faransaay kan Turkiyaa jiru gara biyyaatti waame. Waanuma Erdogaan sammuun isaa laalamuu qaba jedheef qofa ambaasaadara gara biyyaa deebise. Wayita nabiyyi arrabsan ammoo mirga dubbachuuti jedhan. Kun double standard yookaan waan tokkoof ilaalcha lama qabaatu miti. Said that President Macron requires a mental checkup because he gave derogatory remarks against the Prophet, against Islam. So President of Turkey, President Erdogan, mentioned that President Macron requires a mental checkup. Immediately, he called the envoy to Turkey back. He called the French ambassador of Turkey back to the country. Just by saying that Macron requires a mental checkup, he is calling his ambassador back. And you are abusing the Prophet, and that's allowed in freedom of expression. So isn't it double standard? What we should do is we should file a legal case. Wanti nuti godhuu qabnu himannaa seeraa banuudha. Abukaatota seeraa ciccimoo kan ogummaa seeraatiin haalaan ciccimoo ta'an qabaachuun gaariidha. Himannaan kun mana murtii addunyaatti dhiyaachuu danda'a. Gocha irratti hundaa'ee mana murtii biyya saniittis dhiyaachuu danda'a. 11ffaan
gochaan akka amma muudatee kun yoo raawwatame biyyoonni muslimaa ambaasaadara biyya gochaan sun keessatti raawwatamee waamanii mormii qaban itti dhiheessuu yookaan akeekkachiisuu qabu. Alhamdulillah wanti kun biyyoota muslimaa hedduu keessatti raawwatameera. Hundaa miti garuu hedduu jechuunis sirrii miti. Biyyoonni muraasni dalaganiiru. Wayita pirezidaanti Maakiroon islaamummaa irratti dubbisan dubbatu biyyoota muslimaa muraasni kan ambaasaadara biyya isaanii waamanii jiru. Turkiyaatti, Maaleeziyaatti maashaa Allah. Pakistaanittis gochi kun raawwatameera. Haa ta'u malee gochi kun biyyoota hunda keessatti hin raawwatamne. Biyyoonni muslimaa hundi yoo xiqqaate ambaasaadara biyya gochi sun keessatti raawwatame waamuudhaan gocha san balaaleffatuu keenya ibsuufii qabna. Maqaballeessii taasifame kanaan kan walii hin galle ta'uu hubachiisuu qabna. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam arrabsamuu isaanii akka morminu itti himuu qabna. Mee waan kana xiinxallaa. Hoogganaan biyya tokko osoo hoogganaa biyya biraatiin arrabsamee ministeerri dhimma alaa waan kana cal'isee ilaala? Abadan. Kaartuuniin pirezidaantii yookaan ministeera muummee yookaan mootii biyya sanii yoo bocamee fooqiiwwan gurguddaa irratti dhihaatee battalumatti guyyuma sanitti mormii dhiheessu. Xiinxalaa. Hoogganaa biyya tokkootti namni yoo quba qabe battalumatti waan sana ofirraa mormatan. Eegasuu wayita namni tokko ergamaa Rabbii arrabsu ati hoo maaf hin mormine? Hoogganaa biyya tokkootti yoo baacanustee ilaaluun kee fudhatama qabaachuu mala. Garuu ati yoo muslima taate nabiyyiin arrabsamee ati akkamitti callista? Ergamaan keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahih Bukaarii mujallada tokkoffaa hadiisa 15ffaa irratti akkana jedhan. Namni tokko hin amanne hanga abbaa ofii jaalatu caalaa, hanga ilmaan ofii jaalatu caalaa, hanga ilmaan namaa hunda caalaa ana jaalatutti hin amanne jedhan. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam namni tokko mu'minaa miti, namni tokko muslimaa miti yoo ergamaa Rabbii abbaa isaa, ijoollee isaa, ilma namaa cufa caalaa jaalate malee jedhan. Ergamaan keenya jaalatamaan akka Sahih Bukaarii mujallada tokkoffaa hadiisa 16ffaa irratti ibsametti namni amaloota sadi qabu mi'aa iimaanaa argateera. Tokkoffaan Rabbii fi ergamaa isaa waan dachii tanarra jiru caalaa jaalachuudha. Lammaffaan yoo namni tokko Rabbiif jecha isa jaalate innillee Rabbiif jecha isa jaalachuudha. Sadaffaan akkuma ibidda jibbutti kufritti deebi'uu jibbuudha jedhan. Namni ulaagaalee sadan kanniin qabu mi'aa iimaanaa dhandhameera. Kana jechuun muslima hunda irratti, mu'mina hunda irratti Rabbii fi ergamaa isaa waan dachii tanarra jiru caalaa jaalachuun dirqama jechuudha. Eegasuu wayita namni tokko ergamaa Rabbii arrabsu akkamitti mormuu dadhabna? Wayita namni tokko islaamummaa arrabsu akkamitti usnee ilaalla? Haala jiru irratti hundaa'ee qabxiileen hanga ammaan tuqe jechuunis barreeffama faa barreessanii dhiheessuu jechuudha. San keessaa waan sadii irraa dalagnaan gahaadha. Gara qabxii afuraffaa yookaan shanaffaa deemuun hin barbaachisu ta'a. Arraba irratti hundaa'ee, hammeenya gochaa sana irratti hundaa'ee tarii qabxii duraa lama qofa hojjechuu maltu. Yeroo tokko tokko 3, yeroo tokko tokko 5, yeroo tokko tokko 8, yeroo tokko tokko sanii ol ta'uu danda'a. Upon the blasphemy, depending upon the seriousness of an act, you may have to do only first 2 points, sometimes 3 points, sometimes 5, sometimes 8, sometimes more. كلمة علمائي كيس قبسي فنو متى يا إن أمي خرى وربنو نور الهدى نور الهدى إفهم قلقلويني ما شاء الله هيو إسلاما قدتش دكتور زاكر نايك ربين أمري كانوا فاديريسو shiraa duwwiin si yaaddu hundaa rabbiin sirraa deebisuu siin jenna. Obboleewwan qophii tana gama afaan Oromootti nu hiiktaniis galata guddaa argadha. Kan dhageeffataa jirtan raadiyoo Nuurul Hudaati. Wanti har'aaf kurfeeffanne kanuma. Hanga sagantaa soora qalbiitii walitti dachaanutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة